Man guyyaa guutuu ta'uun tanuu soba. Maarree leenjiidha siin jedhame diree. Leenjiidha yaantichi. Ganaa yoo guyyaa lama jira. Nugaa rabbi. Nugaa. Akka biree olmaan akka bir. Galata Waaqayyoo. Galata nu biraan muusaan baddee. Eessaadha kan keessa? Jimmaa Balfaa. Akkana. Naannoo keenyaaf saan badee jira. Mobaayilii marraan rifeerii godhaa silaa macaafa qulqulluu bukkee kaa'uun irra ture. Eshi. Ammoo dingata baddee weemoo isaamaa bitadhee manciisaa. Eshi immoo kitaaba yoo biraan qabu naa somna yoo. Rakkoon mobaayilii marraa ilaalla waan ilaallu. Jiituun nuuf teettisu bukkee. Jiituu mucaa jedhamtu tokko. Eshi. Jirtiis bukkee. Lakki. Okay. Akkasin turre filawaadhaan keenya akkasin turre. Eshi. Wal bukkee teessanii lama taatanii akka hojiin haasoo sadii ta'anii akka haasofnu turre. Eshi. Amma maal wayyare? Naa maal ture amma yaadi kee maal ture? Dhimma haalaati isaa yaadattu. Dhimma irratti haasofnu irratti seensi akka hirmaattu ture. Amma jirtu kaasee naannoo kee jirti? Maal abbaa koo iddoo tokko jirraa? Iddoo garaagaraati isin? Okay. Sanas ta'e kana maaloo jedhe amma gaa bal'inaan utuu sadii taanii haasofne gaarii ture bakka ammoo haasofne. Garuu maal addunyaa amma kana keessaati Facebook friendin kee at least 5,000 dilees gadi hin ta'u kanuma ta'a. Amma kana keessaa jiituma dhugeessitti mul'ate? Miti maaltu fakkaate? Poostii tokko irratti wal argine. Achirratti koomentii kenneefiin ture. Koomentii sanarraa gaaffiin koomentii naa deebistu. Maaliif akkan koomentii sana jedhee inboksiidhaan ergee fi paablishii gochuun natti tolinaan. Kanarratti gadi fageenyaan wanta beekuu qabdu itti mul'aaf jennaan nama wajjin haasoftuun si takkumaa jette. Kanarratti bilbila kana naa kenniteefi. Amma jalqaba waa'ee ergamaa Mikaa'elii wayii postii goote ishiin. Achii booda ati immoo jalatti waan biraa haasoo jalqabde. Waa isheen jettee postii goote yaadatta? Naannoo waa'ee maal jedhaa postii suni waa'ee waan Mikaa'elii yaawwaddas wayiidha. Naa suuraa ta'e wayii suuraa Mikaa'eliin kana fakkaata suuraa jedhamee kaafamee ture wayii tokko jalatti to'annoo jettee. Infaat Mikaa'eliin suuraa sana fakkaatu. Ati galtee ta'e Mikaa'elii bira moo akkamiin beekta suuraan Mikaa'eliin fakkaatu? Mikaa'eliin amma argee beeku hin jiruuf hin jedhe. Bargee takkatti yoo jette gaariidha malee. Mikaa'eliin fakkaatu qoochoo lama duwwaa ergamoonni fuula Waaqayyoo yeroo dhaabatan qoochoo lamaan fuula isaanii shaffanatanii. Ergamoonni fuula Waaqayyoo ergamoonni Waaqayyoo akka jedha. Bifa waraqaa irratti kaafamee namni itti sagadu sanatu hin taane. Tokko hafuura isaa. Tamasgii. Lama ariifachaa jirta. Jalqabaa. Itti sagadu jette. Kun dogoggorma aayidoloojiyaatti qabatteertu namni tokko sagaduuf hin danda'u kan sagadamuuf Waaqayyoodhaafi. Namni bifa suuraa garaa garaatti sagadaan jiru waldaa ortodoksii keessa. Laakkee baakoo. Akka ati bartuun sitti maa dhaggeeffadhu gaa. Kabajaaf jedhanii suuraatti nama sagadu beeka. Kabaja Mikaa'elii, kabaja Gabireelii jedhanii. Suuraatti warra sagadan beekan. Waaqessu taanaan fudhatama. No. Waaqayyoodhaan suuraa sanatti waaqessan garuu. Suuraa dura dhaabanii suuraatti nama sagadu argeera. Maaliif jennaan kabaja Mikaa'eliitiif. Tole, isa kanatti hin dhumna. Deemarraa waan itti dogoggoraa jirtu. Inni sagaduuf gaafa jedhamu tokko sagadi waaqummaa kan sagadamuuf Waaqa qofaadha. Eenyuuf iyyuu hin ta'u. Sagadi kabajaas kan Waaqayyoo qofaadha.
Dhaggeeffadhu gaa. Oromoodhaas. Kan Oromoodha eeyyee. Oromoo taatee jennaan aadaa Oromoo beektaa. Eeyyee. Amma nama guddaa wayiitu sitti dhufe. Farda yaabbattee deemaa jirta. Okay. Akka aadaa Oromootti maal gooti? Gadi jettee dubbistee deemta. Fardumarra teessee. No, fardarraa buutee dubbisuu dandeessa nama guddaadha taanaan ijoollee qudusuu keeti taanaan immoo. Fardarra teessee kabajjee fardarraa buutee kabajjee dabarsite. Yaa nama sana ijaanin argaa jira waan ta'eef. Yaa nama sana ijaanin argaa jira waan ta'eef. Hangafa kee kabaja haadha kee abbaa kee ulfina kennu waan jedhuufi. Nan kabaja garuu sagaduuf eegalee. Ijaan yoon arge iyyuu nama sana yoon kabaje iyyuu hin sagadu sagadni ulfina waaqayyoof kennamu qofaadha. Amma waan tokko walii galaa hin jirru. Hagadi ulfinaa fakkeenya yoon sii kaasee kitaabni qulqulluun si bira jira. Jire naannoo kana mobaayilii warra ilaala. Seeroo moo boqonnaa 19 laafadhu. Seeroo boqonnaa 19 ishee. Baasime. Nashee. Dubbisi. Okay, yeroo waan wasaanii irratti yeroo fudhannu. Beekan jedhati dubbisa waan jedhu. Atasaaraan yeroo warra kan biraatiif bilbilamu erga fixanii booddee kirkiriidhaan tumurtu waan ta'eef hin jibbaan. Nama siduwwaaf nama baay'ee wajjin haasa'an waan waa'een baasnitti yeroo gubuurraa. Amala koo hin barta yoo ta'e kirkirii osoo hin taane. Amma maal beektaa? Yaada mataa keetiitiifi. Amma ala tamasgeen. Anaaf siin kan walitti araarsu kitaaba qulqulluudha miti. Amala waan beektaa gaa. Ayyaada mataa kootii bilbila mataa kootii beekinsi ibsa maaliif yeroo nama biraan jalaaf taara waan ati immoo yaada mataa keetii bilbiltee. Yeroo nama biraan jalaaf taa'eera yeroo jettu. Yeroo qabattee dhumne. Namoota baay'eedhaaf hin bilbilatu duwwaa miti. Maal dhimma kana bilbila isaa irra hojjettamoo akkami har'a na wajjin ajandaa qabattee na wajjin fixuu qabdu. Daagalee amalaa silee isaatii keessatti leensi dhabe miti. Ergasii immoo kaardii ka'ee sansilee guutarraa baay'ee bilbilee irraa fixeera waan ta'eef. Amma yaada mataa kootii siis ibseen ati immoo yaada mataa keetii bilbiltee naaf ibsitaadha. Waan waa'ee baay'ee. Amma waan tokko sila dhagaarta yaada mataa koo barbaadda yoo ta'e anaaf siloo bilbiluu hin qabdu yaada kitaaba qulqulluu wajjin haasofna yoo itti garuu. Waan suuraa. Amma na wajjin haasofte otoo dhugaa baruu barbaadda yoo ta'e amma na wajjin haasofte seera uumamaa siin jedhe koo amma siin jedhu mitiiti hunda isaa yoo dubbistee fixeetta silaa yoona. Uumama 19 waan ga'uute kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaan argateera lubbuu koolchuudhaanis gaarummaa guddaa an argisiifteetta garuu ani gara roga tullootaatti baqadhee jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef. Wanti balleessu kun karaatti na qaqqabaa anis nan du'aa jedha. Meeqarraa kaa'attaati? Seera uumamaa 19 miti. 19 lakkoofsa meeqarraa kaati? 19. Lakkoofsa 19 siin jedheeraan lakkoofsa tokko akka hin dubbisin jedhee. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sodoomin dhufanii Lootis karra Sodoom duran ta'a ture Loot yeroo isaan arge simachuudhaaf ka'eetti adeeme. Mataan isaa lafa ga'utti hin qooma'eefi. Achuma dhaabadha. Eshi. Amma maal godhutti? Amma mataan isaa lafa ga'utti qooma'eefi. Hin qooma'eef. Eeyyee. Waaqayyoodha deesaa gadeefi. Kabajaaf sagadeef jaan argee jechuudha ergamoota jaan argeetu. Kabajaaf sagadeef. Waan amma inni waan ijaan argeef sagadeef. Qooma'eef. Baay'ee tokkoon baay'ee si galateeffadha. Amma gaa Waaqayyoon ija fooniin argita moo ija hafuuraan argita? Waaqayyoon ija hafuuraatiin malee ija fooniitiin argitu. Baay'ee wayi bakka ammas walii galla. Amma Waaqayyoof kan itti sagaddu ija foonii waan argitee moo ija hafuuraa waan argiteef sagaddaa? Ija hafuuraatiin hafuura qulqulluudhaan seensi godheni malee. Amma gaa seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoo tokko kaatee gaafa ilaaltus Abrahaam Waaqayyoon akkasitti argina. Amma waa'ee seera uumamaatii beekti amma waa'ee seera Museetti. Kitaaba qulqulluu Old Testament accepting gootu Addis Kidaanii malee. Akkasitti hin taane. Anamma maaliif ergamoota Waaqayyoo jaan argitanii maaliif hin kabajaniitiin jechaa jiru. Eeshi amma asaan keessa garuu akkas ture eeshi. Akkas miti akkasitti hin taane. Nama boonfatu yukkoo jaan argiteen kabajuun dirqamaa bar nama iyyuu ergamoota Waaqayyoo jaan argitee mitiiti.
Eshi. Foonii dadhabaa dubbamaayyuu hangafa kee mateetti hin kabajja. Baay'ee maqaa tole galleera. Ani inni siin jechuu barbaade maal beektaa? Seera keessa deebii boqonnaa 4:15 baafadhu. Amma waan haasofne finne irraa baaqoo. Baafadhu gaa yaada kee waan calaqqisiisiniifi. Waan jedhu qaba baafa. Eshi ammati cachaa jirtaam dura xumurree raawwannee isa jettutti immoo sin geessa. Naagaruu amma ijaan argee kabajee. Sababjeen. Ijaan argee qoommaa waan tokko sii gashuwan. Maal? Ati amma hojja kee jaamsattee moo dunuunfattee matti fiigaa jirta malee kitaaba qulqulluun akka kanatti osoo hin taane ilaafiidhaan kitaaba qulqulluu istirii miti kan inni dubbifamu akka marganitti asii gadee dubbisan osoo hin taane maaliif jedhame kan jedhamu amma hostiin mucaa kana akka ergamaa waaqayyoo kabajju ergamaa waaqayyoo fuula waaqayyoo akka dhaabbatuuf dubbata. Amma kana haasofnee yaada keetti dabarra. Postiin amaan obboleessa kumaa taate ijaan argeeti loos ijaan argeetu akkuma dhabbee kanaafuu ishigaa ijaan argee kabajuu qabda malee ijaan argitee guggufuu jechuun kabajuun sagada kabajaa sanaa yoo ijaan argite laattaaf erga jette waaqayyoofis ati yoo argite malee waaqessitu waaqayyoo yoo argite malee sagada waaqummaa san sagadduuf jechaadha. Maaliif waaqayyoo fi yeroo kallattii kamiin keessatti kabajaa yoo jette waaqayyo hafuura kan inni waaqeffatamus kan inni sagadamuus dhugaadhaaf hafuuraani malee bifa kamiyyuu of dura qabdee waaqayyoon argisiisuu hin dandeessu. Kan ammoo afii kootiin haasaramti. Seera keessa deebii boqonnaa 4:15 kaasee dubbisaa dhaggeeffadhu. Ati amma siidaqaan jiraam dhugaan jiru man. Dhaggeeffadhu kan kee duwwaa miti amma dhaggeeffadhu. Natu dawwale miti dhaggeeffadhu immoo dhaggeeffasiin kenna. Inchiga. Kanaafis jedha dhaggeeffadhu seera keessa deebii boqonnaa 4:15 baafadhu seenaa dukkaa dubbisa. Eeshi. Kanaafis isin ofii keessaniif of eeggadhaa. Isin gaafa waaqayyo siinaatti bidda gidduudhaa isinitti dubbate sana bifa tokkollee hin argine isin fakkaatti waan tokkootiin bifa qirxame tolfachuudhaan karaarra akka hin kaanneef of eeggadhaa. Amma waa'ee ergamaaf dhaggeeffadhu gaafamas geen ariifachaa jirtaam ani hin jaalladhu waan akkasii maalidha beektaati. Amma bifa qirxame bira dhaquuni ajandaa yeroo biraa itti dhaqaa jirrudha. Amma garuu waan taasaa jirru waa'ee ergamaa finneerra. Kiteennaani kabaji. Ati amma hostii kee argee dubbiseeraam seera keessa deebisa 4:10 meeqaa asatti maxxansite. Sagalee waaqayyoon dubbattaadha. Ati iyyuu sagalee waaqaarraa fagoo jirta kanaaf si qajeelchaa jira obboleessa koo hin dogoggorin. Biyyi siilii kaasee lukki sagalee natti hin ergamaa waaqayyo. Amma dhaggeeffachaa jirta hin dubbistame yoo kitaaba qulqulluun dubbista ta'e eebbaaf. Waaqayyo kaasee namatti sagalee natti. Waaqayyoon siilii isaa kaasee namatti sagalee natti. Nan dhaggeeffatti kaasee mul'ate yoo hamisitti nama ergamaa waaqayyo siilii isaa kaasee yookiin immoo waaqayyo siilii isaa kaasee sagalee naa ibsuu dandeessa nama tokko milikkitaaf. Amma gaa waan tokko si ibsaa dhufa. Maal naa ibsita sagalee waaqayyo itti maaraman kun. Fakkaatti tokko sagalee waaqayyo wajjin fardaaf lafa irra fagaattanii jirtu maaliif beektaa hin dhagaan jirtu sagalee waaqayyootiin haasa'aa jirta yoo ta'e. Silayyuu dhagaa jirtaa gooftaa koo Protestant jechuun silayyuu mormiidha kan kee waan ta'eef accept gochuu waan hin dandeenyeef yoo rogaan na dhaggeeffata ta'e deebisii dawwali aga kan hin taanetti garuu wal keessummeessuu hin dandeenye maaliif ati iyyuudhuma baambanuu qofaa malee sagalee wal jijjiirree wajjin haasa'aa hin jiru. Atam bareedinatti irra keessa iyyoo osoo hin taane ragaa taatee na dhaggeeffatta yoo ta'e. Itti fufiinsi jedhee yeroo isii kennaa jira kunoo. Daqiiqaa shanitti dhaggeeffachaa jirta abbaa. Daqiiqaa shan haasofna. Daqiiqaa naan daangeessiin kaasa lamaa dawwalte. Daqiiqaa shan haasofna wal ergaa fuunee. Dhaggeeffadhush. Daqiiqaa 14 irraa daqiiqaa sii gaafachaa hin jiru. Ani gaaffii si gaafachuuf deemaa jira. Amma ijaan argitu malee jette. Kabajuu mataa ijaan argitu malee kabajuu hin qabdu jette. Kabajuu sagaduu hin jenne kabajuu. Kabajuu malee sagaduu hin jenne sagadi dhowwameera seera keessa deebii boqonnaa 15 kaasee amma 19tti dubbisi seera keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 15 amma 19. Ishi Roomee 8:31 moo maal jedhe? Roomee 8:31 maal jedhe? Dubbisime. Sarkaa jira. Yaada sabeetaan natti yeroo fudhannu. Yoo akka ofii keessa dubbistee waan ofii dubbiste natti ragaa baatuun barbaade. Rakkoo 31 kana hundumaa irratti waaqayyo gara keenya argate eenyutu nurratti kaa'ee jennareedha. Teewuuf 33. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuuree jedha. Warra waaqayyo fo'ate eenyu saddeessareedha. Roomee 8:33 warra waaqayyo fo'ate eenyu saddeessuu danda'are yookaan eenyu saddeessare jedha.
Amma ergamoota Waaqayyoo anaaf situ fira faate. Eewun. Ergamoota Waaqayyoo anaaf situ faate. Obboleessa koo siiliidhaan yoo ati sagadde isaanuu si kabalu Maalidha mucaanuu sammuunsa. Ata koo kitaaba qulqulluu dubbistee man beektu dhiisime. Mul'ata Yohaannis. Fatiin geenyeerraa maal atoo jarjaraa irraa gooftaa ko. Amma jalqabdeetti koo uumamaa kaatee mul'ata geesseettaan fixxee. Garuu. Walitti funaanaa taasisu.